waaqayyoon tokko kate akka tokko san hin duune irra walii galuu qabna. Yookaan ati fudhatte takka ani fudhadhu. Yookaan hin du'u anaan jettee ragaa naaf fiddee waaqni hin du'e ani yeroo waaqni hin du'u kan jedhu yeroo hin fide ati kan hin du'u jedhu namni qaamni lama yeroo wal falmu dhugaa walitti argisiisu ani waaqni tokko yoon jedhee ati lama jechuu takka ati yoo tokko jette ani sadii jedhee waa fidu yoo tokko ani jedhee tokko jette walii galle fudhanne yoon waaqni ani hin du'u jedhee atis hin du'u jette walii galle fudhanne walii galle yookaan hin du'u yoo jette walii hin galle jechuu waaqni tokkichi waaqni hin boqota akka wangeelaatti hin du'a waaqni. Sanam icciti masana sii kaasuuf amma akkaataa wangeelaa icciti jenna ka waan kallatti bar icciti waan jedhamu Yesuus ifatti dhuguma kallatti hin barse icciti hin barsiifne Yesuus ifatti barse maal jedhe la abbu amma waan achirratti inni kaaseen sitti amma fakkeenyaaf jechuudha karaa sana mul'ate mitiire sagalee waaqayyoo suni itti dubbatamee durbee maaraamitti keessatti uumame waaqaan mul'ate dhalate waaqni moo eenyu dhalate nama dhalate moo waaqa dhalate namummaa dhalate rabbiin kun sagalee dhalate jechuun uumaadha moo kan dhalatu uumama kan dhalatu uumama hallaqee ka maalaanis fudhadhan qasuma waaqa ta'uu hin danda'u qaamni dhalatu tokko waaqni hin dhalatu uumamaa dhalata bineensotaa fi namaa dhalata malee biqiltuu dhalata malee legalle no kajoo hirriba irraa kee kunayn no ayye yes Muaz ayye ani dubbachuu barbaade sii galeera amma waan anaaf galee tokko siif atamma hubattee ta'uu danda'a mitiire waan hubatte kuni sirrii miti waan jetteef amante ani immoo waan hin hubadhe sana sirrii amane waan ifa ta'u waan kun maali waan ol qabe kun iskiriptoo kalarri isaa keelloon isaa maali keelloon walii akkanatti walii galuu qabna wangeelli waaqayyoon ni du'a jedhe moo hin du'u jedhe arraboota kan dubbanne walii waan waaqummaa hin du'aaf hin du'u kana walii galle iskiriptoo qalama keelloodha walii galle fudhadhe ijaan arga wangeelarra waan caafame wal argisiisu jira waan agaree waan hin dubbise waaqayyo duwwaatu hin du'u jedhe dhugamoo soba zero hello duwwa okay ma kaya haasa tokko isa jira ayyee kan kaya ka abadan an kana randem maaf jennaan jarri wangeelan fudhatu ani waan asirra jiru icciti maali jeesu waan mana barumsaa tokko dhaytee icciti la jeesu simba waan kallatti si barsa waan ati argitu reality waan dhageessu waan argitu Yesuusis waan argan waan dhagaan barsiis icciti waldaatu icciti jedhee kana kaayete mee inni tokko no kajedhu tokko biqila ani peente shahada qabsu malee ndiisu wangeeluma isaan fudhachiisa quraana yoo quraanaan jedhe quraana irraa haasa'u nabus yoo fudhattan quraana hojii haasa'u challenge quraana irraa hojii gootetti amanti ani wangeela kana keessa waan jiru miliyoona takka waan itti amanu irra guddoo itti amanu waan hin fudhadhu maal jenna waan quraana kiyaan walii galu loojikii sammuudhaan yaad waan namaa walii galu anis ni du'a waaqayyoos ni du'a maal jechuu abu muwaazil boqote guyyaa tokko waaqayyoon guyyaa sadii boqote min maalat no waan fudhattu qaziyaat qalbiin waan akkana tan fudhattu kana namni mee kiristaani badhaasoo nagaa badhoo kam jirtu nagaa nageenyi badhaadha galatoomne na simachuu keetuuf jalqabatti garuu ati hin turre yoo xiqqaate mala kana laali gaafiin qabaan jedheen jalqabumattuu beektaa gaafii yoo gaafii kana naa deebistanii ammumaan jaadaan qabadhaa jennaani ol na naqani beekte ol na naqee yoo xiqqaate daqiiqa 50 muutiin irratti qabate dhuna ziyaad jechuudha maal abboo na seensisuu dhabuudha malee daqiiqa 40 moo 50 ol muutii irratti qabee nama jala ol seensisa asi muutiin irratti qabate maal waan akkana ana dhufdhiis umaatu ta'e akka taate yeroo sanis hin jiru okay ani islaamaati amantii keetti simadhoyye ata akkamaatu innaari nama waaqayyo ani gaafiin qaba abbu gaafii kana amantiin kee maali dura amantiin kee maali deebisuu duratti ka wangeelaas ni qaba quraana qaba amantaan kiyya amantaa waaqeffannaati
waaqeffana Kiristaan Yesuus waaqaa miti jedhi yeroo ayyee. Maaliif waaqa mitire? Waaqa. Gartee leeba ati amantii dhugaa hundi si hin deebisu. Maa kijibda? Waaqa ta'uu sabarii. Siif hin deebisu. Ati ani waaqeffata naan jette. An akkanattiin dhiiga pheenxee beeka. Argartanii ziyaad? Dhiiga beete an laaboraatoorii na bira nan shawwaddoon. Amantoota hedduu wajjin jira. Waaqeffata waan jedheef moo? Waan siin jedhe. Yesuus ni beeytaati. Waaqa ta'uun hin beeka. Kanaafuu ati waaqeffataa mika? Waaqeffataa miti. Waaqeffataan Yesuus waaqeetti. Yesuus waaqeffataa Yesuus. Amaree. Badhaasa maa kijibee akkana kun. Gooftaa mootii mootota ta'uu san hin beeka. Akkas pheenxeedhati. Maal jetta? Anna biratti hin kijibina badhaasa. Anna biratti hin kijibina badhaasa. Obsa. Obsa maal jetta? Maxaafa jaraat irraa kan gaafanne. Ni beekaren deemu. Ani karaa jedhu anjaatii na dhaggeeffadhu ati dura tas amantii dhuga ani Islaama, ani Oromoodha, ani Abu Mu'aazi, biyyiti Oromiyaadha yookaan Itoophiyaadha sabni koo afaan hin dubbadhu afaan Oromiffaati. Bakkiin hin jiru TikTok irra iddoon amma jiraadhu Ameerikaadha. Atoo himadhu wantoota amantii kan kee. Kitaabni hordofu Qur'aana, nabiyyiin kiyya Muhammadi, waaqni kiyya Allahadha. Atis himadhu akkanatti wantoota torban kana. Achi wasi waan feete na gaafadhu Qur'aana. Naan dubbachaa jirtaami? Si badhaasa. Anamma laali gaafiin qabaa amma laali. Anama musliim ta'uun laali. Gaafii kana akka nama barumsa musliima kennuutti yoo naa deebista amma bee jaadaa qabachuu barbaade. Hin qabatin sookata qabadhu. Jaadaan jedhe yaadaami. Waan siin jedhe qabachuu hin barbaannu. Waa wal qabsiisu wal barsiisu. Waan hin jedhe namni naasa'uun dhimma amantii kiristaanaa, dhimma pheenxee, dhimma ortodoksii, dhimma waaqeffataa, dhimma muslima isa amantii hin qabne ta'uu qabda bakka kanatti. Atakka amantiin kiyya waaqeffataadha jedhi. Waaqeffataas haa ta'u malee amantaaf waaqeffataan garaagari. Amma si gaafannaan nakki jibdee ati amantiin kee maal jennaan ani waaqeffata naan jetteemi. Waaqeffannaaf amantaa waliin qabatu bee. Gurba jechuun anis nama barate atis nama barate tokko waan siin jedhe amantiin kan kee islaama moo kiristaana moo pheenxee moo ortodoksii moo waaqeffata. Kiristaana pheenxee. Maaf kijibda duraan. Waaqeffata jechuun maal jechuudha? Uummata waaqeffata jechuun amantii waaqeffata. Amantaa kiristaana ta'ee kan waaqeffatu hin jiru? Kiristaanni waaqeffataadha? Amantiin kee kiristaana moo islaama sin jenaan waaqeffataan hin jenne maati uummata irratti? Musliima ta'ee kan waaqeffatu hin jiru? Aboo nuti waaqa Allah waaqessina. Amantiin kiyya waaqeffataa miti. Amantiin kan kee waaqeffataa naan jette. Amantaa irreecha irratti kan dhiingadde amma sirraa gabaabsuudhaaf gaafii siif hin deebisa. Ati pheenxeedha moo pheenxee moo ortodoksii? Pheenxee. Akka gaafii kan kee gaafadhu Quraana fi Wangeelaa sii deebisa. Ayyee. Gaafiin kiyya akkas jette laa. Laali akkuma amma fakkeenya kiristaana biratti kiristaanaa fi kiristaani kan itti amanu waaqa akkuma ta'e fakkeenya musliim biratti rabbiin isaanii Allah jedhamee beekama. Haa ta'u garuu rabbii ta'uusaa immoo sirriidha. Quraana rabbii keessatti ibsamee jira. Garuu bakki gaafiin itti na dhibde rabbiin ani rabbiidha jedhee jechuudha. Namni inni itti hime namni sun ammoo ummataaf dabarsa. Quraana keessatti ani rabbiidha jedhee bakki inni itti namatti dubbate yoo jiraate isa barbaade. Suuraa Tuxaa baasaa jiran suuraa 20 lakkoofsa 14 akkasiimi. Baasaaf eenyu qabu ustaadni qabdani? Eeyyanii. Nali Allah. Amma jaada qabadha. Hin qabatin maal nu dabalta? Inni irra nuti guutuudha. Maaliif eega? Laal ani rabbiidha jedhee namni dubbata. Quraanni qabda nama Quraanni qabda. Dammoo kan Arabiffaan beeku waan ta'eef afaan Oromootiin bu'e. Afaan Oromootiin bu'e. Quraanni afaan Oromootiin hin buuneeti hiikoo jira. Wangeeliin afaan Oromootiin hin dhufne ni hiikan malee Yesuus Kiristoos afaan Oromoon dubbatu ni beektaami. Hiika isaa hiika. Yesuus Kiristoos afaan Oromoo dubbatu afaan Oromootiin barattoota barsiisuutu immoo afaan haadha isaatii fi afaan itti guddate. Akkam? Afaan kamiin barsiisu ture Yesuus Kiristoos? Amaariffaadha moo Oromiffaa? Lachuunu. Yesuus afaan Oromootiin barsiisu ture? Afaan Oromoon garuu barsiisuu Innaa lillahi wa innaa. Yesuus Kiristoos wangeela afaan kamiin lallabuu ture? Amaariffaa. Amaariffaadha?
Giz. Amare. Afaan giiziti. Afaan. Mee amma ragaa fidi. Indeeminaadha. Yes gaafer kaal. Akkana jedhee lallabu ture. Amaara ka amma Ragaa kanaafuu fidi. Yesuus amaara. Wallahi Ragaa fidi amma. aqli ummata kana. Okay, ani aqliin ta'an qalma kanattu ati gaafa Yesuus amaariif Hayyee ragaa laalladha. Okay, us ilaala. Quraana biraanii qabdaati. Quraana hundi dubbistu. Yoo si garsin hin beektu. Hayyee dubbisi bakka kana. Suuraa Xahaa suuraa 20ffaa ayaa gartee lakkoofsa 10 kana dubbisi. Dubbisee je afaan Oromoo. Dhugumatti ani Allaadha. Ana malee Allahadha. Ani dhugumatti ani Allahadha. ana malee dhugaan gabbaramaan hin jiru. Ana gabbara yaadannoo kiyyaaf caala yaadannoo kiyyaaf jedhee maal jedhase salaatas seeraan salaata jedhama laal kan barbaada jiru kanaa miti Maal jedhee kan barbaada jiru mee dubbisi ani gurba. rabbiidha Afaan Oromootiin caccabsa giizii. Dubbisi mee? dhageeffadhu wanni dha qubeetti xiqqaate Mee naas natti dubbisa. mul'atu Takka hin dandeessu. Naas hafuura hin qabdu. Ija foonii tana hafuura hin qabdu. Ana hafuura lachuu quraanaatis kan wangeelaatis guutame. Ijji mirgaa ta quraanaati. Ijji bitaa ta wangeelaati. Dhaggeeffadhu. Akkana jedha. Dhugumatti ani Allahadha. ani Maal jedha quraan irratti ani Allahadha. eenyuun jedhe Hin jedhu. eenyuun jedhe Nabi Muhammad quraan irratti jedhamu hin jedhu dura siifima. Yoo akkas feete wangeela irraa waanuma akkanaa siifida. Ustaada naa baasa. Eega akkaan isa godhu gamma. mina Ani Allahadha jedhamu hin jedhu. Dhaggeeffadhu. Quraan ankasi duraanuu jira quraan irra si jira gaafadha nama jedheen qofa naa himta wangeela Yohaannis irratti Yohaannis 14 lakkoofsa 12 naa baasa ustaada waanuma kanaa takka kuno ammaan isa gaafadha eenyu abbaa isaatiin jedhe naa fidu iyya naan deebisne dhaggeeffadhu wahuma akkanaatiin si fida si gaafadha naamuma jedheen kana qofa naa himta qoy badhaasaa ko suuta jedhe halkanis Museen jedheera amma Museen jedheera dhaabboodhaan san siin hin jenne waan san jedhe boqon dubbisi maal jedha bakka tanaa dubbisi wangeela dubbisi dhugumaan no hin jedhu dhuguma jedhe boo afaan wangeela keetiin baxabbaxiin minaa hin dhuguma isinii jedha namni amantii hin jedhu akkas jedhu namni Oromiffaas hin beektu Arabiffaas hin beektu rakkata abboo maaluma rakkanna achi fageesse narraa wangeela dubbisee hin beektu akka jedhu dhugumaan isiniin jedha eenyuun jedhe namni jedheen hin ibsine kaa kana eenyuun jedhe fidi ayyee wangeela fidi eenyuun jedhe wangeela keeti fidi eenyuun jedhe bakka deebiin hin jiru asirrattis eenyuun jedhe wangeela keetis kijibaami bakka sunis laal sunirrallee hin jiru kanirras galatti suuraa 19 ati wangeelli dhugoomsita moo dhugoomsita wangeela laaki suuraa 19 baas gurba waan sin jedhe san sin hin jenne waan jedhe Qur'aana kiyyarratti rabbiin innanii ana Allah ana malee dhugumatti ana malee Allah kan biraa waaqni biraa hin jiru ana waaqessaa jedhe Qur'aana irra jedhe Nabi Muhammadin jedhe Jibriilitu Qur'aana buuse eenyu jedhe be Jibriil okay garama waan sin jedhe Qur'aana irratti jedhamu hin jedhuun sin jedhe abiyyiidhaan jedhe si dubbata Qur'aanni haaluma waan dhamaate hunda rabbi asirra walitti qabe mee kiristaan normaalii fida kiristaan akkatti keessaa dura kijibni isaa tokkoffaanuu pheenxee jedhe ka pheenxee ta'e gaafa namni dhufeen waaqeffate sin jedhe Yesuus gooftaa miti jedhaan hanqasuma laaboraatoorii dhiigarraa fuutaniin kanuma gartee olii gallee kana malee kan biraatti akka hin jiru haan pheenxee deema. Miini isiniif illee baay'atu. Kiristaana ma waaqeffata? Kiristaana. Kiristaana keessaa damee kami? Pirootestaantii. Pirootestaantii. Ortodoksiin Islaama moo kiristaana? Ortodoksiin kiristaana. Goobas maaliif ortodoksiin ta'in? Sababa jechuun waan irratti wal hin galle waan. Isaan Koo dhaabbataa jiran tokko gurgursiinde. Waan jedhe ortodoksiin akkuma keetiitti akkuma pheenxeetitti kiristaanaami ho'i muslimaa? Yaa kiristaana. Maaliif isaan hin ta'an maaliif pheenxee amantiitamtu dhuga maaliif filatta? Maaliif pheenxee filatta ortodoksiinis kiristaana? Sababa pheenxee ta'eef hin filadha. Sababa pheenxee Sababumaan pheenxee ta'eef hin filadha. Okay, Yesuus ni deebi'aami? Hin dhufaa miti? Gaafa dhufe waldaa pheenxee dhaqama waldaa ortodoksii dhaqa. Eessayyuu naqu biyyuma lafaa hunduma keenyaaf dhufa isiniif iyyuu dhufa. No, maal
sanni beeyna dhise waan sanni sin jedhe waan je gaafa dhufe pheenxee fudhatamu ortodoksii fudhata. Yesus waldaan dhufu gaafa dhufu mana amantaa dhufu qabu. Gaafa Mana dhufu amantaa biyya dhufuu qabu. hin seenu okay ummata kam fudhata saba kam fudhata pheenxee tana Warra fudhatamu sattaman ortodoksii fudhata. Warra sattaman fudhata. Okay Warra ortodoksiin itti sattaman amanne fudhata. ortodoksiin itti amanne. Awudooloojii isaan itti amanan isaantu beeka. Siigalee amma ofiin na gaafattaati. Maali yaa jira Gaafii na makkeettuu fi ela koko. Abboomaa Mo'az. kun koo waan konfiizyuu wallahi rakkan ani Mo'az akka Yesuusitti gootu. namanaa. isin Siigalee amma fakkeenyaaf an kiristaanaa Yesuusitti namanaa amantaan koo okay pirootestaantii asiin jee miti. okay protestantii amantii sirriiti moo ortodoksii sirrii maaliin kijibsiisuu dandeessa Amantiin isaan kiyya sirriidha jedheen itti amanaa jira amma okay an keessa sirri kiyya sirriitti naan jechuu dandeessa. annin danda'a quraana Malee kiyyaa jedha amma atis ortodoksiinis waaqeffataan sirrii miti jedha quraanni kiyya waan siin jedhe si biratti amanti maaliin ragaa maaliitiin ortodoksiin kiristaana atis ni amanta kiristaana itti amanta atis yaa kiristaana Kiristaan. innaatoo isin tokkuma Namni wangeelatti amanu kamiyyuu kiristaana. maali waldaa isaanii hin deemne jee wangeelatti amananii waldaa maziidaa miti waldaa maaliif hin deemne waldaa ortodoksii Sababan ortodoksii hin deemneef mataa kiyyaan qaba. Inni gannu isa himi garuu mataa sitti himuun hin mataa barbaachisu. keeti malee waan wangeelaatii miti himi Yaa? yaada keeti malee waan wangeela lallatu miti himi waan dhuunfaa keetiiti. No. Manni amantaa ortodoksii kitaaba 15 kan pirootestaantiiti ala qabu sii gala. Oh, protestaantii ala maal? Oh, kitaabni keessan Jechuun kitaaba jaatamii 81 amana. jaha. Manni amantaa ortodoksii 81 Oh, tti amana. isin jaatamii jaha isaan 80 takka qaban. Yaa. Okay, kamtu irrisee kamtu itti dabale kamtu sagalee waaqayyooti kan waaqayyo biratti fudhatamu. Nuti sagalee waaqayyooti kan jennu macaafa 66. Jaatamii jaha. Ni Yaa. irriftammoo itti dabaltan. No, in irreefne itti in daballe garuu macaafni namaani kan inni barraa'e kana beekta. Okay, ortodoksiin itti dabalte moo ni dabalteetti? Ni dabaltee siin jechaan jiru. Amma kitaabonni kun Hai. daarkeejii keessa Inde no. Laala ume ni dabal. Kuni jaatamii jaha kuni 80 takka. Ati akkamitti 66 80 takka wal qixa naan jetta? Kana ni irrise kun islaama nu biratti ni irristan kun itti dabale. Dhaggeeffadhu kasitti ni maama. Haasa'in haa jette mini. Naa. Manni amantaa pirootestaantii kitaabonni 15 kunii daarki eejii keessa bara dukkanaa keessa bara callisuu keessa barreeffame jettee waan amantuuf kitaaba kanan fudhanne. Kanaafuu sagalee waaqayyo dabaluunis irrisuun dhoowwaadhaami. Dhoowwaadha sagalee waaqayyoo miti jettee waan amantuuf hin fudhanneen siin jechaa jira. No waan jedhe sagalee waaqayyo dabaluun ni hayyamama. Nayyama. Okay, ortodoksiin itti dabalteemi akka keessaniititti. Obbo Mo'aaz waan siin jechaa jiru dhaggeeffadhu kaa. Afaan Oromoo kiyya kun yeroo namaa ta'e dhiiroo Kitaaba kana kitaabni kun macaafa koo namatu walitti fideedhamni kan barreesse. Okay, waan jedhe kun jaata. Gaggeessaan bura qulqulluutiin Okay. barreeffame. Namoota garaa garaatiin barreeffame. Kitaaba 66 kanarratti 67 godhuu ni dandeessani amma isin. Hin danda'ama? Hin danda'amu. Goobas hin danda'amu. Yoo itti dabalamee jechuun yoo 67 godhan. Ortodoksiin kitaaba 80 takka qabdiimi? Yee. 80 takkaa fi 66 wal qixa? Si biratti? Walqixa miti. Goobas itti dabalaniimi isaan? Hin daballe. Oh. Kitaabuma isaanii 80. Maal jechuu jarana gurbaan? Itti maal jira kan isaanii 81 Mo'az kan keenya dhiifama takkana 66. galchime takkana galchi. Galtee jirtaa bara. Maal jarana loogii akkana dalaguun isin lakkoofsa herreega akkana. Loogii mini mesitu ofuma Loogii. daldee deemaa. Mo'az qo'ee dhaggeeffadhu Eshi. Mo'az qo'ee ana adda kute dura. Waa'een kitaaba 89 fi 66 mucaalleen si ibsee jira Joonii. Inni akkuma dura kaase bara callisuu waaqayyoo kakuu haaraaf kakuu moofaa gidduutti jarri ofii isaaniitii itti dabalatanii kan barreessanitu jira jechuudha akka ergamootaatti. Ergamoota irratti dabalatanii jechuudha sagalee waaqayyoo irratti. Kanaafuu ortodoksiin itti dabaltee jirti naan jedhi ka hin fudhadha.
Ortodoksiin itti dabalatee jira inni sirrii Goobas beekamaadha. akkana kuni kana dide itti dabalee sagalee waaqayyoo namni itti dabalee waaqayyoo biratti nama sirriitti moo nama sirriitti miti. Sirrii miti. Goobas kanaafuu ortodoksiin sirrii miti. Sagalee dubbii waaqayyoo dabalan sibira sirrii miti. Jedhi maa sodaata. Sirrii miti jennee Islaamummaan sirrii miti jettan. Protestaantii 66 amanne sagalee waaqayyoo 66 mura Naa galte ani san siin gaafan ortodoksiin kun islaamummaa fi ortodoksiin sibiratti amantii dhugaati moo amantii dhugaatii miti. Anis na biratti ortodoksiin pheenxeenis eenyuun keessan hunduun amantii kijibaati. Ka quraana kijaatetti hin sodaadhoon maa sodaattan isin. Nuti jenne bar inni ilaal dhaggeeffadhu. Nuti immoo yuu akka jennutti jechuudha. Keessan jettanitti hiyya. Ati akka jette akka keetti jette mitiire. Nuti immoo amantiin inni kaanii amantii dhugaa miti jennee amanna kuni loojikii waa walii gallu bar. Islaamni fi ortodoksiinis dhugaa miti misi biratti. Dhugaa miti. Gooba akkana kana hin jedhamu kun Joon ortodoksiin amantii dhugaatii si biratti. Maal gochuun protestaantii deematu namantii dhugaa ta'e kun ikkoo gaaffii waan dhugaa miti jedhi mee sodaatiin dhugaa miti jedhi an dhugaa miti atilleen pheenxeen dhugaa miti ortodoksiillee dhugaa miti waaqeffataallee dhugaa miti islaam biratti. Amantii kiristaanaa protestaantii irraa ala dhugaa miti miidhaan. Goobas maal ragaadha qabdaati ortodoksiin dhugaa ta'uu dhabu raga qabdaa wangeela keetirraa 66 kana gaama ragaa maqaa isaatiin. Ragaan hin qaba. Fidi ragaa. Amantaa ortodoksiin ergamaallee ni waaqessaa. Macaafa keenyaan nuti ergamaa waaqessinu. Namoota isin irraa hin dhiise firra. Eegan kuma sana amantaan firraa dhiise. Okay. Isin biratti waaqni meeqa Joon? Tokko. Waaqni tokkichi ni du'a? Hin du'u. Waliigalee fudhadha inni sin du'u. Yoo namni tokko dhufee waaqni du'a yoo sin jedhe dhuga dubbate moo dhara dubbate? Dhara dubbate. Dhara dubbate. Okay. Waaqayyootu fannoorra sii du'e moo namaaf fannoorra sii du'e? Maal deebisa reefu akkasi daftee deebisa itti yaadin deebisa. Namatu naa du'e mini kan naa du'e. Fannoorra akkasii du'e waaqa moo nama? Waaqa bifa namummaa uffateetu naa du'e. Walaa amma duunaa jedhe irraan si deebisa ammas. Waaqayyoon hin duunaa waaqayyoon du'a. Waaqa du'e si hin jenne waaqa bifa namummaa uffatee naa du'e. Bifa haa uffatu achuun ani qala waan bifaan sin jenne gaafiin salphaan kiyya waaqayyoo tokkoo naan jette. Anis fudhadhe tokko naan jette. Tokkichi sanni du'a jennaan hin duunaan jette miti? Miti? Eeyyeen du'u. Okay. Waaqa kamtu waaqaatu fannoorra sii boqote moo namaatu fannoorra sii du'e? Waaqa bifa namummaa uffateetu naa du'een siin jedhe. Waaqaan naa du'e jedhe kaa? Kan du'e namummaa Yesuustu du'e. Sigalaan waan jechaa. Namummaa Yesuustu du'e. Takkaafuun godhu dhugaa. Kan ganaa dhalatuuf illee galu haata asin waan jedhe. Qoy salphaa bara waan jedhe salaam alaikum. Qoy nama waan siin jedhe. Nagalchime. Nagalchi eessa jirta jala jirta? Jechuun ni dubbadha joora. Ayyee dubbadhu. Ilaame amma akka goonu. Akkam goona? Waanuma dhugaa irratti olii galama loojikiin taane yoo akkasii jenne. Loojikiin hin taatu jechuun jira miti wanti lapheen kee hubatuuf sammuun kee hubatu jira baay'ee. Garuu maadha wanni kun dhugaa miti jettee waan amantee fi dhugaa miti si jechisiisa. Nutis waan dhugaa miti jennee amanneef dhugaa miti nu jechisiisa mitiire. Laa waan ragaa qabaatama ragaa fudhannee. Fakkeenyaa fi anamma akkuma isaa siin jechuudha. Qoy waa'ee amantii islaamummaa siin gaafadhamma. Maa kana deebisa isin warra waaqa dura warratti walii gallee deemuu qabna. Waaqa irratti loojika warratti walii galuu deemu. Qoisti gaafi tokko si gaafadha. Ati ajandaa irraa maana baasta. Ila reefu waan walii gallee ta'e. Ajandaa irraa miti qoy. Waaqni ni du'amu hunduu raafetu. Quraana irraa feetu wangeela irraa na gaafadhu. Waan biraa waaqni ni du'amu hunduu. Waan hin du'uu jennee irraa geeffadhu. Okay. Yesuus du'e moo hunduuni? Du'e. Du'e waaqa mitiimi? Du'e ka. Namummaa isaatti eensiin jechaa jira bomaas. Okay. Waaqni tokkicha waaqa irra jiru san waaqa moo waaqaas namaas waaqni tokkicha waaqa irra jiru san?
Ilaame Mo'aaz. Lama Waaqota lamaan natti Jooni. haasofsanii barme. Waan jedhe Jooni. jaran arra waa fudhattanii waaqni hin du'a Jooni takka takka Yesuus dhaggeeffadhu. waaqa takka waaqaa miteettan malee ganda kanarraa hin sochoon. Eewu yaazoo. Jooni. Dabaree naa kennime takka Jooni. Fudhadha uumaan kabiraatillee na dhufee fudhatu yoo fedhe. Ela. Amma hannu taanani jechaa jiru. Maalummaan du'uu Yesuus Kiristoosii akkaataa ati hubattetti akkaataa nuti hubannetti garaagara ta'uu danda'a. Jalqabumarraa Hubannaa waan kaasee kallattiiti barra ziiroo ko waan kallattii hin jiru barra. waan kallattii sirrii Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedhe. sirriidha. Qaamni boqotee du'e san waaqa moo nama? Dhaggeeffadhu. Qaamni du'e suni qaama waaqummaa Waaqayyoo qabatee dhufee sagalee waa'ee wangeela Yohaannis irratti koo dubbachaa turre dura Sa'adii fi Ziyaad faana jechuudha. Kiristoosii sagalichi foon uffachuu isaati. Foon uffatee dhufeeti nuuf du'ee. Du'ee addunyaa irratti kan nama sodaachisu Haa kan ilma du'u namaa sodaachisu. jechuun Dhaggeeffadhu. namaatu foon anis fooniin uffadhee bara sibiila hin uffanne. Yesuus Hin du'e. foon uffatee bara atis foon uffatte anis foon hin uffanne. Namni uumamni foonuma uffata waaqni foon hin uffatu. Walii gallee Sagalicha foon uffate. waaqni abbaan wayii uffatee foon Sagalicha Kiristoos. beeke sagalicha haa ta'u sagaleen ifaan bar ta'ii ifnanni kunuu ta'ii waaqayyootiin sagalee dubbii waaqayyootiin ta'emi. Bakka danda'ummaa. Lafa tanaas diriirsin jedhe waan jedhe waaqayyoon tokkichi waaqarra jiru san inni tokkichi waaqarra jiru san wayii foon uffate. Sagalicha Waaqayyootu foon uffatee jedha. Haa jedhu sagaleen san isaa afaanii haa baatu haa uffatu haa jedhu uume Waaqa biraa baate. waaqa biraa baatee haa jennu okay waaqayyoon san wayii uffate waaqayyoon tokkichi san Waaqayyoon sun sagalee hin uffannee jedha bara. waan jedhe waaqayyoon tokkichi san foon ni uffate Hin uffanne. goobas kanaafuu kamiree ka uffate Yesuus waaqaa miti Sagalee Waaqaatu uffate. sagalee waaqaaf wadha haa ta'u moo waaqaa miti sagalee waaqaati malee Sagalee Waaqaati. Sagalee Waaqaa waaqaa sun miti jedhe ka sagalee laal waaqaa fi sagalee jireettaniimi sagaleetu uffate malee waaqaa miti kan uffate Meela Mo'aaz. osoo abbaan Amma qoy. fakkeenyaaf osoo an hin jiraanne dubbii hin dhageessa osoo an hin jiraanne Hin dhaga'u. okay Fakkeenyaaf amma dubbiin sagaleen amma kun- Yohaannisuma tokko tokko sanii deemtanii miti Yohaannisuma takka takka sanii mi Qoy. Sagaleen kee kun jechuudha. Mo'aazati miti. ani dubbadhu malee sagaleen hin dubbatu sagaleen anaa miti anaan alatti hin jiraatu sagaleen dubbi sagaleen waan qaama qabu miti waliigallee sagaleen waan dubbii waan gurraan dhageessu malee ijaan agartuu miti waan nama bira taa'u miti fiizikaalii qabu miti sagaleen. Meela Mo'aaz takka na dhaggeeffadhume. Amma ati sagaleen ati natti dubbachaa jirtu kun sagalee Mo'aazi. Sagaleen kee kun haa ta'u jedhee Rabbiin gaafa dubbatu waa hundumaa gochuu akka danda'ummaa isaatti foon uffate sagaleen isaa sun. Sagaleen isaa sun immoo Yesuus Kiristoos ta'ee durbee Maariyaam keessatti uumamee dhalateedha. Saba isaa akka barsiisuu fi biyya lafaa akka Dubbii waaqayyo jedhe deebisuuf sagaleen jedhullee wangeelli addunyaarra hundi kanuma Oromoo kana qofaa jedha malee qaal dubbiidha dubbii waaqayyo hin dubbataami dubbii anis numan dubbadhu kuno. Dubbii santu waa ta'e. Sagalee jechuun afaan kontekstii afaan hiikame sanaatiin malee dubbii moo rabbiiti dubbii ma rabbiiti. Okay, kanaafuu waaqaa miti dubbii rabbiitiin waaqaa miti adda ka dubbiin xiyyaa fi ani adda waan adda addaati. Obboleessoo Maaliif? walii gallee hayi Maaliif? dubbiin kiyya waan qaama qabuu miti. Dubbiin kiyya Dubbii waan isaa garasee waa qaamatti godhe hojjechuu bara danda'u Rabbii. dubbatuu miti. Okay, dubbii sana waan ta'e okay bantiiwwan waaqaa fi lafaa kana ta'e isaatiin godhe lafti tun waaqa lafti waaqa. Ta'ii isaatii waan godhe lafa ammaa lafa jedhee uume. Lafti waaqa. Okay, sagalee waaqayyootiin uumamte moo sagalee waaqayyootiin lafa taateemi? Sagalee waaqayyootiin uumamte. Lafa taate moo hin taane biyyee? Lafa jedhee uume ka. Lafa ta'i jedhanii. Diinati fakkeenyaaf amma Mo'aaz kun nama jedhee waan uumee fi rabbi ta'uu hin dandeessu. Waan jedhe okay ani fadha waaqayyo dubbii rabbiitiin sagalee waaqayyootiin hin ta'e moo aniin kun akkanumatti atiin kun akkamitti taate bishaan sana bishaan harmee teetii sana waaqayyoon ta'e yoo osoo hin jedhin nama taataate. Nama ta'ee na uume namaaf nama gidduudhaatti na uume naan. Waan jedhe dubbii waaqayyootiin ajaja waaqayyootiin taata malee akkanumatti hin taatu bishaan haadhaa fi abbaan kee gadaameessaa keessa wal dhangalaasisan fadha waaqayyootiin waaqayyoon ta'e nama ta'e jedheeti ajaja. Miti. Nama taate ati waaqa. Miti. Maarree duba hanqasuma. Sagalee Ta'uu hin danda'u. Hin danda'u Yesuusis ta'uu hin danda'u sagalee waaqayyootiin atis taatee bar nama.
Dubbii waaqayyootiin Amma taate. meeti. Amma qo'isti mo'aa jala waan tokko walii agallu. Rabbiin akka keenya miti akka nuti yaadnu kanallee miti akka nuti hiiknu kanallee miti. Akka inni itti ibse akka itti inni itti ibse. Eeyyee wangeela sanatti akka itti ibse malee jechuudha. Wangeelli suni dubbii rabbiin ofiisaatii murteessee gaafa kakuu moofaa keessatti uummatni kunii sabni kunii gara waaqayyootti deebuudhaa didu raajotas ajjeesanii ergamootas ajjeesanii gaafa dadhabanii karaa sana itti mul'ate uumama biyya lafaattiidha jedhaan bara. Hin mul'atu waaqayyoon jenne boo. Karaa namaan mul'ate karaa raajii karaa yesuus mul'anne. Qaama tokko hin fakkaatu bifa uumamaa tokkos hin qabu waaqayyo kan namaasii miti namaasii miti fakkaataan isaa hin jiru kan isatti fakkaatu. Nama immoo akka fakkii kootiin uumaa jedheera bara. Okay, nama kam fakkii fakkeenyaaf I design mana tokko abbaa injiinara yoo ta'e design kana I design on my image. Design kana akka fakkaata gartee na fakkaatuttiin uuma yoo jedhe akka naan malutti akka isa fakkaatu gamootan. Waaqayyoon nama Aadamiin akka bifa isaatiitti uume Aadamu fakkeessee uume of fakkeessee jechuun. Okay, Aadam yoo ati waaqayyo fakkaata? Anaatu waaqayyo fakkaata moo si waaqayyo fakkaata? Fakkii jechuun fakkii keenyaan uumna jechuun isaa sii galeeraati. Uumamni kuni nama ta'ee kan uumame kuni lafarratti aangoo akka inni qabaatu uumamuun dhumarratti aangoo akka inni qo'e takka naggeeffadhu Abdu Mo'aaze. Elama fakkeenyaaf yeroon sa'aatii gubuutu jirta maaliifi nama bakka takkatiin warra wangeelaa waliin naasoof. Jechuun amma namni waaqayyo jechuun waanuma jiru tokko hin fudhattaas ammas deebitee diida waan jedhe waaqayyoon nama koottaa akka bifa keenya fakkii keenyaatti uumnaa jedheemi. Okay, namni biyya lafaarra jira adii gurraacha diimaa oromoo amaara salte eenyutu dubartii jira dubartiitu waaqa fakkaata jaartiitii yaatu haadha mana kiyyaa waaqa fakkaata moo anaa waaqa fakkaata. Qoy dhaggeeffadhu elamanni akka fakkii keenyaatti. Akka fakkii keenyaatti uumna gaafa jedhe namni hafuura qaba, foon qaba, sagalee qaba, kanaan uumame jechuudha. Waaqayyo dandeettii dhaga'ummaasaa, dandeettii sagaleesaa, dandeettii hafuurasaa akka inni mul'achuu danda'u uumama biyya lafaarratti akka inni mul'achuu danda'u namni immoo akka isa dhaga'uu danda'utti uume akka fakkii isaatti gaafa jedhamu akkoo ati gurraacha waan taateef waaqayyo gurraacha miti. Ati adii waan taateef waaqayyo adii bifaan mul'atu miti waaqayyo. Okay, saniifu namni akka bifa waaqayyoon anaa fi atii miti. Kootta akka bifa keenyaatti nama uumnaa kan jedhe sana Aadam immoo si. Maali nuti Addaam irraa dhufne miti horteen? No, waaqayyoon yeroo sana si anaa fi ati ziiroo Abu Mu'aaz immoo kootta akka bifa nama uumna anaa fi ilma namaati naman jedhamu. Nama kan jedhame sana wangeelra kan caafame kootta akka bifa keenya nama uumnaa kan jedhame sana Aadam immoo ilma namaa hunda. Addaam immoo ilma namaati. No, hindi inkijibsiisan seera uumamaa boqonnaa takka 26 irratti kootta akka bifa keenya nama in uumna. Akka fakkii keenya irratti in uumna jedhee kan isin amantan san Aadam immoo ilma namaa kana hunda. Addaam uume jalqaba. Goobas Aadam waaqayyoon fakkaatamu hin fakkaatu. Hin fakkaata. Hin fakkaata? Kana kalara akkami? Kalara akkami? Kalerii isaan keenya kalerii isaa kana kaayee fakkii uume jechuun na fakkaattee uumamte jechuun isa bara ilaame mo'as fakkii kottan uuma jechuun isa bara dhagahuu danda'a arguu danda'a dubbachuu danda'a hafuura qaba foon qaba jechuun isaati malee dhaggeeffatu waaqayyoo kun yaada keetu waan sammuu kee keessaa himuu jirtu malee waan wangeerra caafamee miti. No dhaggeeffadhu gurraachummaa isaaf adummaa isaa osoo hin taane anaafati gurraachaaf adii waan taaneef osoo hin taane nuti namni adiinis ija qaba. Namni gurraachis ija qaba. Namni adiinis gurra qaba. Okay, namanta namaa fi akkasi bifa dubartii fi dhiira uume jedha. Heewaanoo waaqayyo fakkaatti. Heewaan gaafa uume bar cinaacha Addaam keessaatii inni qofa waan ta'eef uumeedha bar. Akkasitti dhiiraa fi dubartii uume jedha. Fakkii isaa irratti adda baasee uume. Isa kana ko ilaalee Addaamin uume godha Addaam keessaa baase miti. Okay, isiin eenyu fakkaatti isiinoo? Isiinoo eenyu fakkaatti? Isiin akka fakkii Addaamitti Addaam keessaatii uumamtee jedha bar. Si dubbisu? Maal waaqayyo?
Maal waaqayyo. Maa takkaa'u nagaa. Waan taane. Okay, akkana jedha. Kana booddee waaqayyo koottaa akka bifa keenyaatti akka fakkii keenyaattis nama hin uumna. Isaan qurxummii galaana irratti jira irratti fi alaga. Isaan yeroo jedhe isa plural or singular? Plural. Which means lama jechuun miti. More than two jechaadha. Isaan lachuu. More than two. Yeah, which is hewaanii fi wanta jechuu. Okay. Kanaaf okay qilleensa akkasii ofii jedhee bineensa hundumaa irratti waan lafarra munyuuqan hundumaa irrattis aangoo okay waan haa qabaatan jedhee eegaa waaqayyo akka bifa isaatti nama uumee akka bifa waaqayyootti isa uumee dhiiraa fi dubartii isaan uumee jedha. Okay, jara lachuu uume miti amma jara lachuuti himi? Addamtu waaqayyoon fakkaata moo heewaantu waaqayyoon fakkaata? Bar jara lachuu inni dubartii dhalaa fi dhiira godhee haa uumu malee lamaan isaanii iyyuu sii galee seensi ani itti hubadhe saayinsii fakkeenyaaf jechuudha. Rabbiin arguu akka danda'u, dhagahuu akka danda'u, dubbachuu akka danda'u, rabbii akkasumatti akka hin taane beeksisuudhaafini seensii kanaatiinidha kan inni rabbiin dubbate malee. Fakkaattiin kun sheeppii jaarmee qaamaa kanaami? Sheeppii jaarmii qaama kanaa osoo inni namummaa namaa gaafa uume akkasitti uume sirriidha. Okay, kanaafuu dubartiin anaa fi dubartiin waliin fakkaannu. Dubartiin fi dhiirtiin waliin fakkaattu. Waaqayyoon dhiira fakkaata moo dubartii fakkaata? Waaqayyoon fakkaattii namaa fakkaattii dhiiraaf dubartiin saalaan adda baasta miti mo'as maali? Okay, kanaafuu sirriin sana achi dhiisee. Inni ndoo mala maal jedhametti asirratti ila waa'ee icciitii Kiristoosii fi sagalichaa ko asitti kaa'eera bar. Koottaa hin uumna gaafa jedhu sagaleen akka ture hafuurri qulqulluun akka ture waaqayyo abbaan akka ture sadan waaqayyo akka ture asirratti icciitii oskee as kaa'eera bar. Hin jedhu okay. Koottaa jechuun qaama akkuma seeraa. Koottaa jechuun bar nama tokko qofa miti bar. Okay, qoy sadii ati maaltu asitti kootu Yesuus eenyu maqaa Yesuus fi hafuura qulqulluu asii galchi hin jirtu bakka duwwaa tan itti guutu. Koottaa eenyuun jedhe rabbiin. Okay, eenyutu yaamu jira eenyu yaamamu jira. Adelem koottaa gaafa jedhe eenyu waame waaqayyo. Eenyu waame akka wangeela keeti. Kuni the majesty. Eeshi quraan majesty word jecha. Gaafi tokko si gaafadha ifa naa goota. Anu hubachuun barbaada waan ta'eef. Quraana irratti gaafa Adam uumame gaafa networking kee ciccitu jira. Rakkisa. Networking kee sirreessi. Jiran? Haasaa hojii jira. Networking kee sirrii miti. Networkii kee sirreessi 0. Baqqalee fudhadhu. Kaa isaatiin. 0 irraan kaanemi. Waa xiqqoo achuma gaddee bee 0 maddee bahin kufa kilaasa kana hin darbuu hin danda'u inni. Mee nama waaqayyootas keessa jira. Kushii tokkotu wangeelaa bina. Kushii. Gaafa nuti laayina irra qabannee nama joonis karaarra galchee jidduu haa galuu na galchaa jara bara. Wallahi rakkanne. Koottaa eenyu yaamu jira koottaa yoon jedhe kan yaamu jira ana ammaa bumaas eenyu yaamu jira kush takka 20 takka nagaan siif haa ta'u. Isiniif haa ta'u. Singiliidha. Jirtu? Jirra. Kiristaanaa? Muslimaan. Ayya. Alhamdulillah. Baqqalee. Kushee Musliima doon. Biqilaa. Biqilaa. Dubbatu kunis. DR no? DR. Taap. Harawaaca. Mo'aas hin dhaga'amame. Gaaffii tokko si gaafadha qoy. Amma ijoolleen galanitti. Maal ijoolleen galte jiru? Ni jirti. Ela akka Mo'aas naa deebistu. No gaafirraa gaafitti talta. Gaafirraa gaafitti talta. No. Dhaggeeffadhu gaa. Waan jedhe eenyutu yaamu jira Adam gaafa uumame. Adam gaafa uumame. Garaagarummaa sagalee isa amma dubbiste wangeela faana garaagarummaa qabaadha ammani. Maal qaba? Urba waan jedhe eenyutu okay waan jedhe jalqaba waan hunda dura uumame maali?
bantiiwwan waaqaa fi lafaatii mi? Miti? Okay, qaamni waaqayyoo hojii koottaa eessa jiran jarri kun koottaa akka koottaa lafa humnaa kan jedhee yaammate jira waaqayyo. Koottaa jedhee waan Koottaa lafa humnaa bantiiwwan waaqayyoo lafaa kan jedhe jira. akka nuti akka ani amanutti akka wangeelarra taa'etti. Akka ati amantus hin gaafadhoon akka wangeelaatti si gaafadhe. Akkuma wangeelaatti. Akka wangeelaatti waaqayyo akka jedhu jalqaba seera uumamaa takka takka irratti akka jedhu laal. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume. Jedhe koota akka bantiiwwan waaqaa fi lafaa koota gargaarsa waammatee sillaasee yaammatee lafaa fi bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumuu waaqayyoon. Hin uumne sirrii jalqabatti. Hin yaammanne mi? Nama gaafa uume garuu waammate. Oh my God. Waaqayyoon gargaarsatti ni haajama qaama isa gargaaru. Hin haajamu. Goobas. Adam uumuutu irra bal'aa irra guddaadha moo bantiiwwan waaqaa fi lafaa kana? Isa immoo yeroo isaatti godhee uume miti gaafa guyyaa jaaffaa uumeedha. Quraannis akkasumatti kaa'a. Guyyaa jaafar guyyaa tokko fadhu waggaa jaatti uumu waan jedhe uumama bantiiwwan waaqaa fi lafaa kanaatu irra guddaa moo ilma namaa kanaatu irra guddaa uumuu keessatti? Aangoo akka qabaatuudhaaf ilmoo namaa addunyaa kanarratti lafa kanarratti akka aangoo qabaatuuf na jala deemuutti jirtu waan sin gaafanneen. Bantiiwwan waaqaa fi lafaa bantiiwwan jechuun is more than bantii jechuun takka bantiiwwan jechuun daraja tan qabdu. Bantiiwwan waaqaa fi lafaa jechuun waan gartee wal gubbaa gurguddoo samii tokko waaqaa tokko fa lammaffaa sadaffaa akkanatti qabdu. Lafaa fi dachii kanaatu bal'oo lafaati agartu tanaa fi ilma namaa kana kamtuutu irra guddaadha waaqayyo biratti. Ilmoo namaa kana. Ilmoo namaa kana. Lafa kana uumuudhaa fi nama uumuun waaqayyoon lafa uumuu ni danda'a nama uumuu hin danda'u kophaasa akkasii. Akkasii miti. Akka inni itti kaa'e. Bar. Nama gaafa uume koottaa kan inni jedheen jedhama akka sagalee achirraatii hiikamuutti. No, waaqayyoon bichaasaati bantiiwwan waaqaa lafaa uumee miti. Eeyye. Okay, uumaa biraa ammoo gargaarsa ofii gartee qaama biraatii hojii malee uumuu hin danda'u. Miti? Miti. Maal jechuu wayye? Akkas osoo hin taane waa'ee namummaa kana ibsuudhaaf nama gaafa uume eenyummaa sadan nama tokko namni fakkeenyaaf foon qabasiin jedheera, hafuura qabasiin jedheera, sagalee qabasiin jedheera nama lafeen qabu. Fakkaatti waaqayyoo kun lafeen qabu. Isaan kana isaa jechuudha. Lafeen namni lafeen qabaan nama jedhama. Lafee sana ibsu barbaade miti fooniif lafee iddoo tokkotti ibsee hafuura namni waan sadeen kana qofan qabu. Gartee qaama waa hedduu lakkoofteef waan 300 ol fa qaba. Kanaaf kan uumama hunda uume Yesuus immoo waaqayyo abbaa. Moo waliin uuman waa hunda. Gaafa nama uume icciitii sadan tokkummaa waaqayyoo ibsuudhaaf maalummaa waaqayyo akkanitti mul'achuu danda'u ibsuuf isin jedhe mo'as. Dubbii Phaawulos kan waan hunda uume hafuura qulqulluu moo ilma moo abbaa qofa? Waaqayyo abbaa hafuura qulqulluu fi ilma kan jedhu kuni waaqayyo argamuu isaafini akkaataa argama waaqayyooti malee waaqayyo bifa namaattis mul'ata bifa ilmoo namaattis mul'ata bifa qulqulluutiin mul'ata waaqayyo abbaa immoo jedhama. Afaan Oromoo sitti haasa'u jira zero kana booda sin gaafadha. Kan waan hunda uume kan waan hunda faxaarii godhee argamsiise waaqayyo abba moo ilma moo hafuura qulqulluu moo waliin uuman waan hunda. Waaqayyo abbaadha jedhii amanii waaqayyo hafuura qulqulluudha jedhii amanii isaan tokkumadha. Afaan Oromoon si gaafachuu jira. Kan waan hunda uume waaqayyo abbaadha moo ilma moo hafuura qulqulluu moo isaan sadeentu waan hunda waliin uume. Waaqayyo abbaadha. Kanaafuu Yesuus keessan jiru jechuudha. Ammati mormii Yesuus osoo hin taane siide anaa deebisee moo siid deebisee immoo akkasuma jedha wangeelli keetillee kan waan hunda uume waaqayyo abbaa jedha Phaawulos. Yesuus miti. Eeshi qoy maal jedha quraanni gaafa Adam uumame Adam nan uuma jedhe maal jedhe uume quraanarra. Qaama tokko itti gargaarsifne waaqayyoon kiyya guyyuma tokko Muhammadii si yaammanne malaayikaan yaammanne seexaanaan yaammanne gargaarsatti innaa jamu waaqayyoon. Tole eeshi qoy jalqaba gaafa Adam uumame amantiin sirriin amantii Islaamaati jedhee Adamitti miira waaqayyo.
Hime Eessa? Waaqayyo Adamii jalqabee haga Seeretti dhufee kan Muhammad ga'utti Islaama jechuun bar. Islaama jechuun amantii Islaama jechuun waaqaaf masakamu jechuudha. Waaqaaf masakamu jechuun bar waan biraatii miti. Afaan Arabaa sitti taate malee jechi wordiin qaalaatiin kun sitti ta'e malee waaqa tokkichaaf masakamu jechuudha. Adams eenyuuf masakama? Waaqaaf. Waaqa masa. Adam waaqayyoon tokko Adam waaqayyoon beekamu hin beeku. Beeka. Okay, eenyu kan baala kana nyaatin jedheen Yesuus immoo waaqayyo abbaa jedheen. Qaamni isa Adamiin dubbate san eenyu kan itti dubbate san? Waaqayyo. Yesuus eessa jira yeroo waaqayyo abbaan itti Adamiin hin nyaatin baala kana jedhuun? Yeroo sicha jira. Yeroo sicha jira. Ilaame Mo'as. Ilaame waan dhugaa irratti tolii agallola. Dhugaadhaan waan dhugaan dubbachuu jira. Waan sin jedhe Yesuus eenyu Adam Yesuus hin beeku. Ni beekaa? Yesuus yeroo sanatti hin jiru kaa ofii isaa dhufee dubbate bar inni akka jedhe bar sagalee isaa keessatti yookaan kwaaraa keessatti dhufe jechuudha. Ani Abrahaam. Maaliif Adam dura hin jedhin? Abrahaamii fi Adam kamtu dura jira? Abrahaam fide. Adam fi Abrahaam kamtu dura jira? Mee uummata harkaan taap godha. Filingilee godha. Wallahi salaata shaayituun dhorkitee peenteen. Wallahi subhanallah. Aqli kanaatan rabbi natti hin kanneen. Yesuus Kiristoos Adam Yesuus hin beeku bar hin beekan jettu naaf diragaa. Kan jartee seera uumamaa sadii keessatti Yesuus Adami dubbachuu ture san waaqayyo abba kan itti dubbate seera itti kannee kan gaafa inni yakka dalagee baala san nyaatu yeroo waaqayyoon itti dhufee Adam jedhuun sanu Yesuusii miti waaqayyo abba Yesuus hin jiru alfaa fi omeegaa naan jettan yeetaalle eessa jira Yesuus? Emme ati waa'ee Yesuus meestii maal amantame waa'ee Yesuus? Ana Yesuus ilma namaa dhiira akka kiyyaa ta'u ergamaa saba Israa'el ta'u gartee uumaa waaqayyoon isa uume ta'u ilma Maariyamaa ta'u dhimma maaliif rabbiin qofaatti ergee fi saba Israa'eliif? Ni amantaman amantu waan na gaafattee maal Yesuus saba Israa'el duwwaaf ergame isuma jedhe wangeela Maatiyoos 4:24 wama arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin addunyaa guutuu malee sin argine jedhan dura kamaammatiin fudhatiin dhiise Muhammad ati Yesuusuma kanaa fudhattaa wangeela keen fudhattu bar ani yoo quraaniin fudhannaan jette quraana hojii kottu haasaa nin dhiisa sirraa akkuma nan quraana yoon akkuma wangeela si hojii haasaa kanatti quraana seeniiti haasaa Yesuus Kiristoos an saba Israa'el duwwaaf malee hin ergamne jedhe warra akka hoolotaa badan. Shikoo dhaggeeffadhu dhuga moo soba? Gaaffii tokko si gaafadha Shimoos. Islaamummaa irraa hin fuudhina. Wangeelaa gaafate kana fudhatu dura. Ni fudhatta Islaamummaani Muhammad dura ture moo Muhammad erga dhufee booda kan inni Muhammad dura amantii Islaamaa. Yesuus Islaama, Abrahaam Islaama, Aadamu Islaama suuraa Ruum aayaa 30 lakkoofsa 30 irra dubbisuu hin dandeenye. Yesuus akka Islaama ta'e wangeela irraa si kannu ni fudhatta? Ni fudhatta? Ni fudhatta? Goobas. Okay, wangeela biraa ni qabda? Naa dubbisatti si biraa waan jiraatu. Ma singa si wangeela kee bara wangeela hun qabdu singa fadde ni qabda hin sinjere wangeela? Nan qaba. Okay. Walii galee dhaggeeffadhaa jiran akka Yesuus Islaama ta'e Islaama jechuun afaan Oromoo dura jecha Islaama jedhamu kana ni beekta? Akkaan beekuun hin beekanaan jedhe. Islaama jechuun waaqa amma sakamuu itteetta. Waaqa amanuu jechuudha bakka miti. Waaqaaf masakamu ajaja waaqayyo raawwachuu fadhara waaqayyo raawwachuu Islaama jechi jedhu kun jecha Arabaati moo jecha Oromooti? Jecha Arabaati itti gaanii dhaga'i malee jecha kanaa kan jedhamu hin beeku. Oromoo keessatti ni beektaa jecha kanaa Islaama Oromoodha ta'e namni tokko si dhufee jecha Arabaatu jecha Oromoo tokko si dubbate hin beektuuti. Oromoo irraa jecha kun Amaariffaa irraa sirriidha. Arabaa jennu Arabaa ishii. Arabaa barbaade yoo haa ta'u garuu Arabuma jennu. Goobas Nabi Muhammad Oromoo keessaa dhufe moo Araba keessaa dhufe? Kati itti beektutti. Arabaan. Afaan maaliif dubbata? Oromoo moo Araba? Arabiffa. Goobas walii galee. Okay, Yesuus Kiristoos. Okay, Islaama jechuun submission to the will of God. Waaqayyo tokkoof masakamu ajaja waaqayyo raawwachuu fadhara waaqayyo raawwachuu jechuudha. Yoo hiikoo fedha waaqayyo raawwachuudha. Goobas si gaafadha. Yesuus Kiristoos fedha waaqayyo raawwata moo fedha ofii raawwata? Fedha waaqayyooti. Islaama jechuun kanuma maal barbaadde?
Maadhaas of tabboon nuunus nu galchi boode. Tasfaayaan Amaaranyaan tokko dhufe tasfaa murootiin ati damee suuta jedhe. Galchi hanqatu. Ilaa Mu'aaz, Yohaannis walii galle. dhaggeeffadhu walii galle jecha yoo deem dikshineerii afaan tokko barachuudhaaf hiikoo jecha sanii barachuudhaaf dikshineerii ilaaluu qabda. Hiikoo isaa dikshineerii feetu afaan feetee ilaaluu qabda dheeyxee nama ana kijibsiisuuf. Waan jedhe Yesuus wangeela Maatiyoos wangeela Yohaannis boqonnaa 5 irratti Yesuus itti fufee ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u waaqayyo irraa akkaan dhageetti nan farada firdiin ani faradoo qaceelaadho anoo yaada koo duuka bu'uu hin barbaadu yaada sana ergee jedhe fadha koo duuka hin bu'u jedhe fadha waaqayyo irraa wadha jedhe waaqayyo sammit godha so tasfaa kana haasa'is namni carraa nama biraati kan naaf jedhe la Mu'aaz amma tokko si gaafadha. argitee islaama akka ta'e tokkoon si gaafadhaa gaafii gubbaan tokko waan kana waan hin galchee kana qoma takka quban qabu. Gaaffii inni gaafate erga deebi'ee fi booda haa gaafatu malee gaaffii irratti hin qeebalina. Wangeela Gaaffii tokko qaba. islaama ta'e. Mu'aaz gaaffii tokko qaba. Waan hin siin jechu waan hin ragaa sii kenne kana fudhatama moo hin fudhattu. Fudhadhe haa ta'u jenname islaama ta'e. Yesuus islaama ta'e hin jedhin afaan waan ta'ee miti argatte moo argine wangeela irratti. Islaama yoo Yesuus islaama kan jedhu barbaadde afaan arabaati miti wangeela afaan oromootti katabame. Waan tokko si gaafadha. Ayya. Nabi Muhammadii erga Yesuus dhufee booda dhufe mitiire? Yesuus illeen Musee booda dhufe. Haa ta'u. Haa ta'u miti akkas haa ta'u eeyyee jedhe. Eeyyee haa ta'u jechuun ta'eera jechuu gooti. Ayya. Amma anani jechaa jiru. Maaliif Yesuus Israa'el qofaaf ergame taanaan afaan Arabatti dhaqee ergamuu hin dandeenye maaliif inni ergame? Wangeelaa jedha boo siifin kanna wangeela keeti jedha barattoonni Yesuusis saba Israa'el qofatti ergaman Yesuus illee saba san qofatti ergame akka akkas ta'e ni amantaa wangeeluma kana baasnaa qabaame wallaahi billaahi ani wangeelan fudhattanii bara akkanumatti rakkadhee bara simachi wangeela of biraa ni qabdaa? Qabaye. Okay, wangeela Maatiyoos dura boqonnaa 5 see kan akka barattoonni Yesuusis ajaje hundasi Maatiyoos boqonnaa 20 fi boqonnaa 15 24 bane. Eeshi bane. Dubbisi. Boqonnaa 15 24 Maatiyoos. Inni immoo deebisee ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedheen. Duwwaa jechuun maal jechuun? Eeshi warra mana waaqayyooti Israa'elii Min badan jedhee duwwaa Amaaranyatti duwwaa jechuun min maalatu no? Bichaano jechuun bichaano. Israa'el duwwaadha. Dhuga moo soba? Dhugaadha. Dubbii kana kan dubbate Phaawulos moo Yesuus? Yesuustu jedhe. Yesuus dhuga dubbata moo dhara dubbata biyya lafaatitti? Dhugaa dubbate. Yesuus biyya Israa'el qofaaf ergame jedhe kun dhuga dubbate kanaafuu maaltu si laallachise Oromoodha. Muhammad immoo Araba qofaaf ergame waan ta'eef waan Fidi yoo ati Muhammad Araba qofaaf ergame jedhan pheenxeen taama. Dhaggeeffa dhugaa akka jedhu ittuma fufee jedhu sagalee sana. No kanaaf Yesuus hin laallatu. Amma haqa dubbanne. Naa deebiste jechamu harkatte. Akka jedhu dhaggeeffadhu. Dubartittiin garuu jedha dhuftee miila Yesuusitti kuftee yaa gooftaa na gargaari. Yesuus immoo deebisee buddeena ijoollota fuudhanii saroota darbachuun baay'eessa miti jedheeni jedha. Sareen eenyu? Hayya sareen eenyu dura? Buddeena ijoollotaa fuudhanii saroota darbachuun baay'eessa miti jedheeni. Akka jecha kanatti sareen eenyu? Elaga akkanni jechuu barbaade sii galeera miti. Fakkeenyaaf ati sareen maalatu sareen tun eenyu? Sareen eenyu ni beektaa? Warra eenyu ta'in sareen? Nama hin jenne manni. Eenyu sareen? Okay sareen no buddeenni fakkeenyaaf intalli tun eessaa dhufte ol deemi diddami takkaa dhufte intalli tun warra eessaa dhufte barsiitu waan hin taane waliif fiduu deemtaa bara. Yesuus ani intalli tun diddami ol deemi gubbaarraa dubbisi diddami takkarraa dubbisi akkasitti galtee ho'i. Diddami takkarraa dubbisa. Yesuus intalli ni hundhageenye itti iyyitee yaa ilma Daawit jettee iyyitee jala deemtu ni hundhageenye Yesuus akka gurraan dhageenye cal jalaa jee rahmataa namaan godhu Yesuus irraa hun kaayyen zimbiloo bakka calma jee deema hanqa barattoonni itti dhufanii yaa barsiisaa
intalo akkana iyyaan duuba deemtanaaf kaa deebisaa waan barbaadu deebisiif jedhaniin. Isiidhaaf hin deebin isaa deebise abboo jedheen ani warra koolotaa badan mana Israa'el duwwaa malee hin argamne jedheeni bar. Deebisaa. Rabbiin maaliif isa duwwaa erga Israa'eliif eshi? Ani san maal na gaafattareen Yesuus Kiristoos hin argamne mana Israa'el jechuun biyya lafaallee jechuun akka Ermiyaas wangeela keessatti jiru biyya lafaa jechuun Yerusaalem fi Yihudaa biyya gadduma kana barattoota isaatillee Maarqos keessatti Yohaanis keessatti Yesuus yeroo erge gartee warra akka hoolotaa badan mana Israa'el duwwaa malee ganda biraatti ittiin godhinaa jedheen safara biraatti ittiin godhinaa jedheen. Egaa amma mo'aas waan tokko ligalla. Isaayyaas immoo dura dubbate raajii Isaayyaas keessatti dubbatame immoo waa'ee Yesuus ta'uu ni amantamoo waa'ee eenyu ta'e jettee amanta? Achittillee akka isin jettanittillee yoon isin jala deemus naan danda'a. Ilmi nuuf dhalatee gartee sanumaa miti Isaayyaas 9 miti. Ilmi nuuf dhalatee afaan Oromootu sirrii miti kun. Timbiitiidhaan kun. Ilmi nuuf dhalatee jechuun waan already dhalate moo the child has been born. Daa'imni nuuf dhalate. Futuring the child will be born. Ilmi nuuf dhalata. Icciitii duraa san dubbataa No, afaan Oromootu sirrii miti. Ilmi nuuf dhalate waan duruu dhalate moo waan ganaa dhalatu? Waan paastiidha. Yesuus bara Isaayyaas dhalate? Yesuus Isaayyaas dura akka inni jiru agarsiisuudhaaf abbaa sadan keessa akka jiru. Oh my goodness, oh my god. Yesuus ilmi nuuf dhalate Isaayyaas jechuu jira. Ilmi dhalatee ture jedhemo nuuf dhalate jechuun past tense moo present tense moo future tense yeroo san dhalatee akka yeroo san dhalatee dubbatee miti. Afaan Oromooti isa maal wal shawwana jiran. Inni koo ilbaari yeroo sanatti akkas jedhee ilmi nuuf dhalate jechuun isaa. Okay, Yesuus eenyurraa dhalate? Bara Isaayyaas. Nuuf dhalate jechuun isaa bari inni koo jechuudha. Raajii yeroo sana dubbata. Raajiin suni present tense agarsiisa bari. Present tense jechuun akkuma ati feetetti seelaan deema. Jechuun raajummaan sun raawwatamedha bari. Okay, seela deema. Akkuma ati feetetti illee yoon deeme gara nuuf dhalateenis dogoggora nuuf dhalata haa dhalatu haa jennu. Ilmi nuuf dhalate hayyee bas. Yesuus ilmi nuuf dhalate jechuun isaa sii galeera mo'aazaan inni jechuu barbaade. Raajummaa yeroo sanaati bar. Raajummaa yeroo sana nuuf dhalate jechuun arge bakka tootaalii. Hin argine maal arge? Dhalachuu isaa nuuf dhalate jechuun isaa. Dubbiin ati jechuun nuuf dhalate jechuun dubbiin ati natti lallabu jirtu kun waan wangeelarra jiru moo waan sammuu kee keessa jiru? Lakki waan wangeelarra jiru kontekstii waan dubbatteef hin dubbadhe malee. Waan caafame natti lallabu jirta moo waan hin caafame natti lallabu jirta itti dabaltee? Waan caafame malee waan caafamne maaf hin dubbadhe. Okay, jechuma tokko ittiin dabalin si baasee si dubbisa. Akka Yesuus hin ta'in boqonnaan kun dhibbarraa dhibbatti fudhattee galta. Kana booda gaafiin gaafattu anillee naan deema. Inni sun Yesuus miti taati inni raajummaa. Yesuus miti. Yesuus yoo Yesuus matee waanni kuni ajaa'iba akkumaan baneelaan na baname. Okay. Yoo Yesuus bakka sii banan. Timbiitiin dubbatame kun timbiitiin takka raajiin waanni dubbatame kun waan dubbatame kana waanni kun yoo hin raawwatamne isa ta'uu hin danda'u mi? Hin danda'u. Goobas dhaggeeffadhu. Okay, akkana jedha. Mucaan nuuf dhalateera. Ilmis nuuf kennameera. Mucaadha kan dhalate mucaadha waaqaa miti warra mucaa. Isin nama waaqa jedhan kun Isaayyaas illee okay mucaan nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gateetii isaa irra jira. Okay? Maqaan isaa dhaggeeffatu maqaa kanaa lakkaa'e wantoota kana wanni kun yoo gartee bara kakuu haarawaa keessatti yoo hin jirre kijibata Yesuus ta'uu hin danda'u. Tokkoffaa maqaan isaa gorsaa lammaffaa dinqii sadaffaa waaqayyo jabaa afuraffaa abbaa bara baraa shanaffaa hangafa nagaa hin jedhamaa jedhe miti takkatti si gabadha Yesuus akkana jedhe itti fufee Yesuus akkana jedhe Maatiyoos irraa iska mul'ata Yohaannis bakkuma takka Yesuus gorsaa jedhee bakka dubbisii fixikaa maal fixa ni amantaa maali dubbisuun waanuma Yesuus yesiitu amanaami maalitti okay gartee maali gartee guddinni mootummaa isaa gartee mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabu inni teessoo Daawidii fi mootummaa isaa irratti immoo yoommoo teessoo kammoo Daawidii yoommoo jira Yesuus asii gadi waan biraati yoo dhiise itti fufi gurbaansa garam jedha achaayo immoo isa in ijaaraas firdiidhaa fi qajeelummaadhaan amma gartee hamma bara baraatti isa in eega gartee hinaaffaan waaqayyo gooftaa machaa
kana hin godhaa jedhe. Okay. Ilmi dhalate kun maqaa waa meeqaan yaamame timbiitiin isaa agartee yani mul'anni gaafa inni dhufu waan kana waan itti yaamu maqoottan kanaan yaamamuun dirqama ta'ami. Okay, tokkoffaa maqaan isaa gorsaa jedhee qoddu godhe. Gorsaan akkana Yesuus bakkuma takka ta gorsaa itti jedhanii yaaman Maatiyos irraa iska mul'ata Yohannis naa fidi. Takka yaana. Ilaame maal? Hojjaa iba rabbii. Fakkeenyaaf dhaqii dubbisa sitti nima. Okay. Maatiyos 4:15 naa dubbisi. Okay, gorsaa jedhanii Yesuus yaaman. Maqaa. Okay, Maatiyos 4. Maatiyos 4. 4:15. 15. Lama 15. Okay, akkana jedha. Kudha afur. Kunis Isaayyaas raajichaa kan dubbatame akka raawwatamuuf jedhe. Eeshi. Isaayyaas raajichaa kan dubbate sun akka raawwatamuuf jedhee kaa'eera. Eessa raawwatame? Maqaa isa yaama maqaa kanaan. Maqaadhaan maqaan isaa jedhan. Mee isatti maqaan isaa gartee maqaan isaa gorsaa eenyu in jedhama. Mee isa jedhanii yaaman maqaa Yesuus. Eessa yaaman gorsaa jedhanii gorsaa. Gorsaan akkana nuun jedhe. Gorsaa bira dhayinee akkana nuun jedhe. Gorsaa jechuun maqaadhaa beek. Nu gorsee miti. Gorsaa eessatti jedhaniin. Hin gorsee bar saba sana. Hin jiru. Gorsa ni gorsaan jennee bar maqaan isaa gorsaa jedhama. Mee isatti maqaan gorsaa Yesuus akkana jedhe. Ertee jedhanii miti ammas kana sirraa ayyee kana hin jiru takka jedhe. Okay. Itti dabarra. Dinqii. Luqaas tokko. Dinqii jedhanii isa yaama. Eeshi. Luqaas tokko 79 dubbiseshi. Akka gootu siifin laffisaa akkana dheerisa. Yoo ati maqoota kanaa hundi boqonnaa kana Yesuus dinqii eenyu akkana maqoota kanaa hunda hojii fidde ani pheenxeen sii fudhadha jilbiifadhee bor. Hojii manaa fudhadhu. Hojii manaati. Eeshi waa'ee Yesuus maal jedha? Yoo hin fidin gabaabumatti qoy amantiin islaamas waan amanu qaba miti ergamaa rabbii jedhee haadha amanu Israa'elitti isaa ergamaa jedhu Yesuus dhufee deebi'uu isaa wangeela kee jedhee miti obboleesso ni fudhatta Yesuus akka saba siif hin ergamin akka saba Israa'el bichaaf ergame ni fudhatta moo fudhattu? Fudhadhe bakka akkasuma fudhatte.